Ani haadha fi abbaa maleen guddadhee wanti hin danda'amu fakkaatu jireenya namaa keessatti gaafa dhufee hin danda'amu yoo fakkaate yuunaaf danda'ame haadha fi abbaa malee guddadhee as geeraatti haati seenaa keenyaarra nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha galata waaqayyoo viidiyoo guyyaarraa kana sheer koppii liinkii duutiinaaf gochuudhaan akkasin na gargaartanii jaalala waaqayyoo jiniin isin gaafadha koomentii babbareedaa abdii itti horuu fi nama jajjabeessu immoo obboleettii kanaaf akkasin kennitanii asumaan jaalala waaqayyoo isin gaafadha koomentii jajjabinaa laadhaa fi sababni isaa wal jajjabeechuudhaan ala waan walii goonuu waan biraa hin qabnu sababii ta'eef madaan obboleettii kanaa baay'ee nama sodaachisa ani isin durseen dubbise waan ta'eef baama saannee baama saan gaddis baama saan boo'e sababni isaa maaliifi edaananni kana keessas darbee hin jiraata si jechisiisa seenaa nama tokko yoo dhageesse kunis hin jira edaa jetta waasoo baay'ee kiniif immoo waan hin jirre wayii namatti fakkaate namatti mul'ata garuu madaa abbaa sanii kan beeku abbaa sana duwwaadha namni waa lama bichaadhaan jiraata lafa kana tokkoffaa waaqayyo lammaffaa sammuu isaatiin namni sammuu isaa amansiise waan hundumaa akka darbu obboleettii kanarraa hin badu gooftaan isin eebbisu koomentii babbareeda kennuuf hin irraanfatinaan isiniin jedha akkas jedha kan seenaa kanamii itti fufee isinii dubbisa haala kanaan barreessee obboleettii kanaa akkas jedha seenaan kunii nagaa waaqayyo siif haa baay'atu Dibooraa akkam jirta nagaa keetii ani nagaa kudha galata waaqayyo har'a geeraa Diboo koo seenaan koo namni tokko lamarraa barata jedhee waan ani yaadee fi dhaloota biraan akkasinaaf geechuu jaalalummaa waaqayyoo taniin si gaafadha isa siinuuf kenne immoo waaqayyoon haa galatuun jedha Diboo koo seenaan koo akkas ture ani haadha si abbaas hin qabu haati koos abbaan koos dhaladhee yoo nan waggaa tokkoon irraa du'an akka waan biratti hin guddadhe akka waan koo immoo yoo nan waggaa 12 guutuu egaa nama dadhabdee waan taatee fi na laaduute turte kan haadha kootii hin beeku ani akka waan ani biratti guddadhe akka haadha kootiiti an abbaa kootii jiraattee hin jiraanne ta'eyyuu an haadha kootii jiraattee hin jiraanne ta'eyyuu hin beeku akka haadha kootii abbaa kootii biratti hin guddadhe akka waan haadha abbaa kootii gaafa ishiin duutu akka waan abbaa kootii yookiin haati abbaa kootii gaafa ishiin duutu ani nama waggaa 12 ture yaa ta'uyyuu malee waggaa 12tti akka wankoo erga duuteen boodatti qe'ee keessatti namni hundumtiin irratti ka'ee akka waan qabeenya isaanii irraa qooddadhu najjeessuudhaa fi waan garaagaraa gaafa isaan irratti godhanii mana akka wankoo keessa jiraachaa turte anis wajjin keessa jiraachaa ture gaafa isaan irratti diiggatanii anis achii baay'een baqadhee Finfinnee galee mana namaa hojjechuu jalqabe waggaa 12tti biddeena toshaa kafana miicaa namaaf ergamaa namaan ifatamaa namaan daddarbamaa akkasuma ta'ee guddadhee barumsa koo kutaa 3 keessaan ture yoo sana barumsa koo addaan kutee osuman kanaa kanatti darbu mana kanaa kan osuman qayyaradhu mana kanarraa kanatti immoo osuman darbu jabaadhee waggaa 15 guute gaafa waggaa 15 guutuu egaa dadhabeera waan hin ta'eef jedhee abdii koo gaafan kutadhu obboleessi abbaa kootii hangafni intala biyya alaatii qaba ture ishiin waaqayyoon ishee eebbisuutii egaa nama hamaa keessa gaariitu jira jedhama tiiree oromoon gaafa mammaaku diina kee hunduma isaa abaartee fiidhiin achi keessa firri kee jiraachuu danda'u an jedhamu suni dhugaadha isaan haadhumanii jedhee isaan abaariin beeku waaqayyoon isaan haa jiraachisu jechuurraa kanan qabe sababiin isaa isaan keessaa nama na fayyadu tokko waaqayyoon na qaba waan ta'eef obboleettii abbaa kootii intalli biyya ormaa jirtu anaaf waan hunduma isaa xumurtee gara biyya ormaatti na fidde turte garuu birriitti na fidde dachaan irraa kaffalachuu waan yaaddee fi fiddee gara biyya ormaa gaafa ishiin na fiddu waaqayyo naa galatu mana gaarii manan bakka haadha koo dhabe haadha naaf taatu bakka abbaa koo dhabe abbaa naaf ta'u bakka obboleessa koo dhabe obboloota naaf ta'an waaqayyoon naaf kenneen gale har'a mana sana keessa waggaa 8ffaa koon hojjechaa jira waaqayyo naa galatu waggaa 8 kana keessa guyyaa tokko fuula natti badanii beekan egaa arabni hamtootaa yookiin badduudha jedhii namni gaafa dubbatu maatiin koo sunis araba jedhamanii waamamu laata jedhii hamma shakkutti warra gaariidha yoo jedhani namaan gaariidha jechuun iyyuu hin danda'amu yoo ta'e jijji gaarii jedhu kun isaan ibsu baay'ee naaf sassatu yoo nani xiqquma gadde na bira ta'anii lamaanii na sossomanii na gorsu haadhaaf abbaa akkan hin qabne obboleessa akkan hin qabne fira naaf hoo akkan hin qabne gaafa afaan baruu isaanitti waan inni meefi laata jedheetin hangaraan kun nana yaa ta'uyyuu malee maatii garraamii maatii harcaa maatii ofitti nama qaban waaqayyoon naa kenna lama namaan baddalu waaqayyoon jedhama mitire anis jajjabaadhee waggaa 8 mana sana keessa hojjedheera garuu waggaa 8 mana sana keessa hojjedhe malee biyya kootti uumaa tokko hin godhan sababni isaa nama natti kaasee nama naaf kaasee hoon jedheeyyuu gaariidha
ani nama baay'ee isaa sodaadhee baay'ee isaa irraa dhiechuu hin danda'u. Sababni isaa namni natti dhufu hundumti nama gaarii naaf ta'a laata jedhee oduma nan yaalu inni natti dhufu garuu jireenya koo na jeeqee na biraa deema. Ilaa akkas ture seenaan koo haadhaaf abbaa waan anan hin qabneef waan fira narra dubbatu hin qabneef waan nama lakkii ishiin miidhin jedhuun hin qabneef natti fakkaate nan dhufe hundumtuu anaan miidhurraa gara booddeetti hin jedhu ture. Ilaa fuulli namaa akka mul'atu odoo garaan keessa namaa mul'ate ta'e namni dirmamuu namaa yookiin immoo godaannisa irraa namatti mul'atu san laalete wayyoo kuni godaannisa kalootti bee jedhee namaaf hima ture. Anaaf garuu kan keessa kootii gubbaa kootu beekaa. Gubbaa kootti ba'e waan hin mul'anneef namni baay'een naana'uu hin danda'u. Eenyumattis garaa koo hin himadhu. Sababni isaa firan garaatti maddu waan hin qabneef odoon haadha qabaadhee haadha kootii dabaleen haadha koo akkasan ta'e bar jedhee itti madda miti. Abbaas odoon qabaadhee akkasuma obboleessa tokko osoon qabaadhee maal qaba silaa duun isaanii nolle odoo ana biratti nama tokko dhalanii yookiin dhiira yookiin dubartii waanuma feete iyyuu haa taatu nama gurraan hin dhageenye iyyuu haa taatu. Odoo obboleettii wayii qabaadhi ture maal qaba jedheen yeroo tokko gadda yeroo tokko bu'aa ture. Egaa waan hundumarraa haadha dhabuun hammam akka ta'e mee namni haadha hin qabne koomentii naa barreessaa doo jetteen barreeffamaan hin dhufu. Haadha dhabuun jecha barreeffamaan barreeffamee keessa namaati ba'u yookiin immoo dubbatamee keessa namaati ba'u miti. Haati waan hundumaadha. Haati waan hundumaadha. Mee ilaala waan hundumaadha gaafa jedhamu waan dachee kanarraa keessaa tokko kana hundu wanni hundumtuu keessa gala sababni ta'eef haati waan hundumaadha. Abbaanis akkasumaadha. Abbaan immoo gaaddisa. Kan si arge hundumti sitti roorrisu. Sababbiin isaa abbaa keetu sirra jira waan ta'eef. Abbaan ishii nu miidha. Abbaan ishii nu balleecha. Obboleessa ishiitu nu miidha jedhanii si sodaatu waan ta'eef. Ana garuu hundumtuuyyuu akka kwaasii miilatti nadhiitu mirga qaba. Sababbiin isaa nama narra dubbatu hin qabu. Hundumaa ol garuu waaqa qaba. Abdii koo kutadhu. Sababni isaa maaf yoo jette odoon abdii kutadhe ta'e guyyaa kaleessaan bada ture. Akka honkoo gaafa ishiin duutee jajaa obboleessa abbaa kootii dhufee manatti na reebee duute jedhee gaafa ni dhiisee deemu achi harkifadhee konkolaadheen mana keessaa bahee boowwaa wayiitu nu gadi jira. Maqaa boowwaa sanii osoo waame namni nu hordofan keessaa yookiin namni sagalee kana dhagaan as jala jiraachuu danda'u. Kanaaf maqacha isaa nanniisame boowwaa sanitti badee achi keessa buleen ganamasaa akka bofaatti biyyee laaseen achi ka'een gara biraatti harkaa baqadhee ture. Omaa isaan godhee miti isaan arrabsee isaanii irratti ijjee isaa irratti balleessee miti manuma keessaa nu ba'e irraa kan ka'e odoon abdii kutadhee boolla sana keessatti an du'aafa ture. Garuu abdiin kutan abdiin koo jajjabaatee waaqayyo wajjin abdii koo godhadhee har'a kunoo lafa kana jira. Ilaa dikoo koo ani waan tokko jechuuf hin dhufe seenaa koo kana hunduma kana naasee fi waan tokko dhaloota kanaaf dhaamfan abdiin kutatinaa jechuudha. Sababni isaa wanti dhufee darbu hundumtuu fooniif lubbuu kee aga ol keessaan baasnetti uumaa akkasiin goonetti lakkooftee bira darbuu qabda. Ilaa waan tokko sanitti bishaan ganna yoo fudhattanii guutee iddoo hunduma ga'ee dachee hunduma fudhatee natti siqinaa jedhee dindila caccabsee muka caccabsee lafa raasee mana raasee nama raasee darba. Garuu birraa dhodhattanii lafa bishaan ga'ee sana hunduma isaarra odoo deemtanii gadi fudhachuu hin danda'u. Sababbiin isaa guutee darbeera. Humtuu si yaadatu. Waa'ee bishaan sanii duubatti deebitee odoo gaafattee waa'ee bishaan sanii namni sitti haasa'u hin jiru. Sababbiin isaa maaliif guutee darbeera sababbii ta'eef hiika biraan qabu waan ta'eef guutee darbeera jedhameetuma haasa'a. Akkasuma immoo waan cufaa kee yookiin immoo jettee karaa qixxeetti yoo tufte warqii yoo tufte lafatti tufte sana milkeeffattu. Sababbiin isaas keessaa ba'eera yookiin darbeera sababbii ta'eef. Argitanii inni kun hundumtuu waan darbe isiniif ibsa malee waan dhufu miti. Ati garuu isa kaleessa darbeera isa boruu dhufutti abdii godhachuu dandeessa. Guyyaa har'aa sa'aatii amma keessatti daqiiqaa kana sekondii kana atis dhalli keessatti deebitee fayyadamtu. Sababbiin isaa darbeera. Rakkinni soo ta'e gadda gammachuu soo ta'e qabeenya waanuma feeyyuu yoo qabaate fudhatee darbeera. Kanaaf isa darbu caalaa inni dhufu akka caalu amantanii akkasin abdii godhattan isinitti himuufan nufi. Anoyyuu rakkina sana keessaa bahee har'a nan jiraadhee kunoo seenaa nama dubbisu namatti haasa'u ta'e miti abdiin kutatinaa. Namni baay'een gaafa abdii kutatee argu ani hoolaata maaltu na jabeessee jedheeti nan abdii ofitti hora ture. Abdiin kutate harri borii miti ofiin jedhe gaadanaa dhormaa sitti ulfaachuu danda'a. Rakkina keessa jiraachuu dandeessa. Hiriyaa dhangatamuu dandeessa. Abbaa dhabuu dandeessa. Haadha dhabuu dandeessa. Fira dhabuu dandeessa. Nama siyoo dhabuu dandeessa. Garuu waan tokko sin jiru abdiin kutate har'arra kan boriiti caala waan ta'eef inni aduudhaa gadii kun nama waa hin baasnedha. Isaa duuti oliitu caala sababbii ta'eef abdiin kutatiin deemicha kee jabaadhu itti fufi. Yoo miilli kee iyyuu si dadhabe daaddee deemi. Yoo daaddee deemuu dadhabde
yoo konkolaachuu dadhabde garaa dhafuqoqe hamma kaguu kee bira geessutti abdiin kutatinii siin jedha. Ana abdii kutachuu dhabuutu har'a lafa kanaan nagee. Ani har'a garuu dubartii jabduu, nama beektuu, nama ogeettii